sagantaan keenya har'aan tanaa Root of Medication Administration kan jedhu kana ilaalla. Root of Medication Administration jechuun maali? Meeqaatiitu jira? Karaa saniinoo akkamitti dawaa kennanii? Root of Medication Administration jechuun hiikkaansaa karaalee dawaan ittiin kennamu jechuudha. Karaalee dawaan ittiin kennamu jechuudha. The route is how drug is absorbed. Root yeroo jennu karaa dawaan ittiin kennamu jechuun akkaataa dawaan sun itti xuuxamu. Dawaan kenname suni bakka kennameen sanirra akkamitti xuuxama? Xuuxamee hidda dhiigaa keessa seenee san booda qaama keessa naanna'uu qaba. Qaama keessa naanna'uu kanaaf karaan ittiin kenninu kun ruutii jedhama. Be sure to check drug level for appropriate route of administration. Yeroo dawaa tokko namaa kennuu deemtu bakka kennamuun karaa inni sun ittiin kennamu sirriitti mirkaneeffachuu qabda. Isa afaaniin kennamuu fi isa lilmeen kennamu bakka inni kennamuun adda baafachuu qabda. The route of administration should be indicated when drug is ordered. Yeroon karaa dawaan kun ittiin kennamu murtaa'u yeroo dawaan sun ajajamu. Dawaan sun yeroo ajajamu karaa kanaan haa kennamu jedhama. Common routine dawaan ittiin kennamu. Karaaleen dawaan ittiin kennamu karaa gurguddaa lamaatiitu jira. Interaal and parenteral jedhaniini. Interaal jechuun karaa garaachaatiin jechuu afaaniin kennamee garaacha keessatti kan xuuxamu jechuudha. Delivery of any medication that is absorbed through GI tract. Dawaalee karaa sirna bullaa'insaa kanaan garaachaa fi marriman kana keessatti xuuxamuu danda'u karaa ittiin kennan interaalii jedhama. Karaan lammaffaadhaa paarenteraaliidha. Paarenteraal jechuun waan afaaniin hin ta'in jechuudha. Deliver of any medication other than through GI tract. Karaa garaachaa karaa afaaniin garaacha seenuu kanaa alatti karaa biraatiin kennuu jechuudha. Hidda dhiigaa fa'aadhaan. Karaan gurguddaan lamaan kanaatiitu jira. Eenyuu fi eenyuu interaaliidhaa fi paarenteraalii jedhaman. Interaalii jala eenyu jira? Interaal jechuun afaaniin jenni. Interaal ruutii jala sadiitu jira. Oraalii, sablinguwaal, buukaal jedhaman. Oraal jechuun kan afaaniin kennamu, afaaniin liqinfamu. Sablinguwaal jechuun ammoo kan arraba jala kaayamu. Arraba namtichaa jala kaayamu. Buukaal kan jennuun ammoo between cheek and gummy kaayamu. Irgoodhaa fi mallaa jidduu kaayamu. Isaan kun sadeen interaalii jala jiru. Paarenteraalii yeroo jennu immoo karaa hidda dhiigaatiin, karaa afaan hin tahiniin. Intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous and inhalation. Intradermal jechuun kalloo gubbaa tana jalatti jechuudha. Subcutaneous jechuun ammoo subcutaneous tissue keessatti xiqqoo bira gakkutee kan kennamu. Intramuscularii jechuun maashaa keessatti digirii 90 kan diramu. Intravenousiin kallattumaan hidda dhiigaa keessa kan galfamu achi kennama. Inhalationiin ammoo qilleensaan wajjin kan ol fuudhamu, kan qilleensaan wajjin ol xuuxamu. Karaan sadaffaadhaa tooppikaaliidha. Tooppikaalii yeroo jennu kan qaama keessa gadi hin seenne gubbaa tanarra akka godhamu jechuudha. Tooppikaalii jala iskiiniidhaa jira kan gogaa gubbaa dibamu. Ear kan gurra keessa buufamuu jira. Eye kan ija keessa buufamuu jira. Noosii funyaan keessaa fi rectal and vaginal karaa sagaraan baatuunii fi qaama saalaa keessa kan kaayamu. Common routine isaan kana. Mee ruutiilee kana tokko isaaniitiin hiikkaa isaaniitii fi kaayyoo isaanii eenyuuf kennama akkamii kennamaa laata? Jalqaba oral ruutii irraa kaafna. Oral ruutii jechuun karaa afaaniitiin jechuudha. Any medication taken by mouth is swallowed into GI tract. Dawuma fedheewu, dawuma kamiyyuu afaaniin fudhatamee liqinfamee garaachaa fi mar'imaan keessa dabruu kan danda'u.
Kanaanii oral route takka immoo oral medication jenna. Drug given orally are dawaaleen afaaniin kennaman kun maaliif kennaman yoo jenne intended for absorption in stomach and small intestine. Garaachaa fi marrimaan qal'aa keessatti haa xuuxamanii jedhameeti afaaniin kennama. Parpasiin isaa maali? Kaayyoon dawaa afaaniin kennaniif tokkoffaa when local effect on GI tract are desired. Yeroo garaacha kana keessatti waa haa hojjetu, waa haa jijjiiru takkaa waa haa dabalu jennee garaacha kana keessatti hojjechiisuu barbaannee afaaniin kennina. Tokko. When prolonged systemic action is desired. Yoo yeroo dheertuudhaaf qaama kana keessa haa naanna'u jennee barbaanne, yeroo dheertuudhaaf qaama kana keessa haa turu, qaama kana keessatti haa hojjetu jennee yoo barbaanne afaaniin kennina. It is slower acting than other route. Akkamitti qaama keessa turu yoo jenne dafee akka sirna kaaniitti akka karaalee kaaniitti dafee qaama keessaa hin badu, qaama keessa turu yeroo dheertuu fudhata. Yeroo kannite inni suni bulbulamee san booda xuuxamee hidda dhiigaa seenuudhaafis yeroo fudhata, san booda qaama keessa naanna'uuf yeroo dheertuu fudhata. It is the safest, most convenient, least expensive method. Malli kuni mala hedduu nageenyummaan isaa mirkanaa'u kabalaa hin qabne safest yeroo jennu. Fakkeenyaaf lilmee faa yoo fudhanne nama dira dhukkubbii qabaa nama dhiisuudhaan jira. Afaaniin ammoo kan fudhatamu safest. Most convenient ammas hedduu mijataadha. Namootaaf hedduu mijataa. Akkasumas bu'aan isaa sadaffaan least expensive. Hedduu rakisha. Malli kuni dawaan afaaniin fudhatamuu fi dawumaan gosa takka afaaniin fudhatamuu fi kan lilmeedhaa yoo wal bira qabne gatii isaa isa kan lilmee san turra qaalii. Ikonomikaalii hedduu baasii naman baasisu. Advantage and disadvantage isaa laalla. Bu'aan isaa maali? Akkasumas miidhaan inni qabu karaa kanaan oral route afaaniin dawaa fudhachuun bu'aan isaa usually simplest and easiest to take. Malli kun karaa afaaniitiin dawaa fudhachuun mala salphaadha. Akkasumas fudhachuuf illee hedduu hin rakkatan. Minimize client discomfort. Rakkoolee silaa dhukkubsataa sanirra dhuftu sababa dawaa saniitiif. Fakkeenyaaf lilmee faayuu fudhanne bakka nama dirti sanii nama dhukkubsiti. Inni suni karaa afaaniitiin yoo laalle karaa afaaniitiin rakkoon qabu. It is associated with fewest side effect of any route. Karaalee dawaan ittiin kennamu keessa rakkoon isaa xiqqaa taate karaa kana. Oral medication is less expensive. Bu'aa karaa kanaan dawaa kennuudhaa keessaa tokko bu'aan isaa gatiidhaan hedduu rakisha waan ta'eef inni kun filatama. Disadvantage isaa hoo afaaniin dawaa fudhachuun kun rakkoon isaa maali? Rootii kana fayyadamuun tokkoffaa nausea and vomiting nama lollooncisuu danda'a, nama haqqisiisuu danda'a. Irritation of GI tract garaacha kana nama belbilchuu danda'a, nama solloisuu danda'a. Abdominal disturbance garaa kana keessa nama jeequu danda'a. Organ or deep damage keessatti nama miidhuu danda'a. Organ or deep damage jechuun orgaanota caasaalee qaama keessa jiran gaffagoo warreen tahan miidhuu danda'a. Kun amma disadvantage isaati. Contraindication eenyuuf gonkumaa'uu afaaniin dawaan hin kennamne. Sirri qalbeeffadhu bakka kana namoonni dawaan afaaniin gonkumaa'uu hin kennamneef contraindication for oral medication for patient with nausea and vomiting. Nama lolloonchiin itti jirtu. Nama haqqisaa qabu gonkumaa'uu hin kennamu. Maaliif afaaniin gakkannidhaa ni deebisa jechuudha. Inni lammaffaa for unconscious patient nama of hin beekneef hin kennamu. Be sure that dawaa kana kennuudhaaf afaaniin namaa dawaa kennuudhaaf dirqama the patient must be adequate level of consciousness.
Dirqama namni sun sirriitti of beekuu qaba, dammaqaa ta'uu qaba, dhagayu ta'uu qaba. Yoo kana ta'uu baatte risk for aspirationiidhaan guddata. Nama of hin beekne yoo afaanii waatti kennite ni fe'ama karaa qilleensaa gad seena. Kontraindikeeshiniin isaa tokko nama of hin beekne. Namni sun yoo unconscious taate afaaninumaan fudhatu. When digestive juices inactivate the effect of drug. Namoonni dawaan afaaniin hin kennamneef ka biraa yoo asidiin garaachaa wanti garaacha keessaa maddu kun dawaa kana akka inni dawaan taane ka balleessu yoo taate afaaniin hin kennamu. When there is inadequate absorption of drug. Ka biraa dawaan sun yoo garaacha kana keessatti sirri kan xuuxamne taate. Asidiin garaachaa kun ka balleessitu yoo taatee fi dawaan kun garaacha keessatti absorbishiniin isaa xiqqaa yoo ta'e afaaniin hin kennamu. Inni biraa when drug is irritating mucous membrane of alimentary canal. Maashaalee lallaafaa karaa nyaanni irra gaddiimu kana keessa jiran yoo ka belbelchu taate, ka solloisu taate afaaniin hin kennamu. Dawaan kun contraindication for oral medication isaan kana. After oral administration dawaa tokko eegaa afaaniin kennamee booda drug action is lower onset, more prolonged. Wanni asirratti ati hubattu dawaan tokko yeroo afaaniin kenname onseetiin isaa hangi inni hojiitti eegalu dawaan ati afaaniin kennite kun suuta dalagaa eegala. Garuu more prolongedidha. Qaama keessa hedduu tura qaama keessaa baduudhaaf. But less potent effect. Potent effect jechuun humna bakka sana yeroo dhaqe hojii san hojjechuudha ciminni isaa suni gad bu'aadha. Asirra waa sadii sii dubbate. Yeroo jalqaba dawummaa isaa eegalu slower onset qaba jenne dafee hojiin hojjechuu hin danda'u. Qaama keessa ni tura jenne. Yeroo sadarkaa silaa dawummaa sanirra dhaqeesi less potent effectidha jenne. Humniti isaa suni gad bu'aadha jenne. Afaaniin dawaa kennuudhaaf equipmentiin si barbaachiftu maali? Oral routiidhaaf karaa afaaniitiin dawaa namaa kennuuf medication trayin jiraachuu qaba. Tirii dawaa taawoliin jiraachuu qabatanii patientii sanirra keessu. Bowl of water for used drug cup. Dawaalee kana nama liqimsiisuudhaaf bishaan jiraachuu qaba. Medicine gilaasii akkasumas burcuqqoon takka immoo qaruuraan dawaan sun keessa jiru jiraachuu qaba. Medication kaappii. Oraalii yeroo jennu jajjabaa qofaa miti dhangala'aadhaas afaaniiwwan kenninuuf akka ajajame sanitti jiraachuu qaba. Measuring spoon. Yoo dhangala'aa taate fal'aan ittiin safartu sun jiraachuu qaba. Jog of water. Bishaan jooggaadhatti qabaachuu qabda. Chart and medication card. Waan irra galmeessitu ajaja dawaa sanii ordered medication dawaa ajajame sun jiraachuu qaba. Kana booda procedure kana godhuudhaaf afaaniin dawaa namaa kennuudhaaf jalqaba maal goota? Wash your hands. Harka kee dhiqatteeti assemble equipment and inform patient about procedure. Meeshaa kee qopheeffattee san booda dhukkubsataa kana waan hojjechuuf deemtu itti himuu qabda. Dirqama waan takka dhukkubsataa hojjechuuf isa beeksiftee hayyamarraa fudhachuu qabda. Innis hayyamuu qaba. Begin by checking doctor order. Jalqaba isarraa kaata kana booda ajaja dooktorri si ajaje sanirraa kaata. Read level 3 times. 3 times cheekii irraanfachuu qabdu gonkumaa. Dawaa yeroo 3 ilaalan jenne. Yeroo tamii bitam. Before taking medicine from cupboard. Bakka inni keessa jiru san keessaa. Yeroo fuudhuu deemtu kaartoona isaa sanirra waan barreeffamee jiru laalta. After taking medicine from container. Eega kaartoona keessaa baaftees. Before returning container back on shelf. Osoo containera san shelf irratti hin deebisin dura yeroo kana 3 ilaalta. Kana booda place solution in the tablet in separate container.
wanni ati harkaa qabdu sun yoo ka dhangala'aa fi jajjabaa taatee ibsaa dhangala'aadhaatii fi isaa taabileetiidhaa konteenara garaagaraa irratti adda baafta. For suspension yoo suspensionii taate suspension jechuun sagantaa dabarte keessatti ilaalleettu maal jenne suspensioniin solid particleidhaa fi liquid particle which are not completely dissolved kan guutumaa guututti walitti hin bulbulamneen suspension jennaan. Yoo suspensionii taate sirri wali lulamuu qabu. Shake the bottle well before pouring. Osoo hin qinyeefiin dura sirri wali lulta. Take medicine to the patient bedside. San booda dawaa san fuutee siree patientii san cinaa geessitee identify patient. Dhukkubsataa keessan irra deebita. Right patientii jenni. Medication administrationii jalatti raayitii isaa yeroo barannu right patient, right drug, right time, right route jennee raayitii san sagantaa dabarte keessa ilaalleetu. Identify patient by calling his name. Maqaa isaatiin takkaa maqaa isiitiin yaamuudhaan isa tahuu adda baafata. Lakkoofsa siree isaa. Kana booda dawaa san ni kennitaaf. Stay with patient until each medicine is swallowed. Hanga dawaa san guutumaa guututti inni liqimsutti bira teessa laalta. Give water as necessary unless contraindicated. Bishaan akka barbaachisummaa isaatti isa kana patientii kanaa kennita yoo dhoorkame taate malee nama bishaan hin kennamuufi jedhamee dhoorkame yoo taate malee. Kana booda record medicine given. Dawaa kenniteef san ni galmeessita. Refused yoo taates yookaan vomited yoo taates yoo didees takkaa yoo haqqisees ni galmeessita. Take care of equipment and return to its place. Kana booda meeshaa itti fayyadamte ka deebiftee ka gatamu hubattee isa deebuu qabu iddoo isaa irratti deebifta. San booda maaltu si hafe? Wash your hands harka dhiqatteeti write report on nurse report book. Waraqaa galmee gabaasaa irratti waan hojjette kana irratti galmeessita. Kanaani oral medicationii procedure isaa fixxee jirti. Inni lammaffaa kan itti aansinee ilaallu sublingual routiidha. Karaalee dawaan ittiin kennamu keessaa inni bira sublingualidha. Sublingual jechuun maali hiikkaansaa? Sub jechuun under jechuudha jala. Lingual jechuun taangii jechuudha arraba jechuudha. The tablet is placed under client tank. Dawaan arraba dhukkubsataa jala kaayamu. Achumaanii faayidaa kenna. Dawaan sun bakki kaayamu arraba jala. Sublingual route jaaniin. This area is arraba jala maaliif kaayama? Dawaan arraba jala kaayame kun akkamitti tuutama yoo jenne. This area is rich in superficial blood vessel. Hiddoota dhiigaa gubbaarra jiran qaba bakki sun arrabni sun jala. Hiddoota dhiigaa hedduu jira. Hiddoonni dhiigaa naannawa san jiru hedduun suniif allow drug to be absorbed rapidly into bloodstream. Dawaan bakka sanarra kaayamnaan dafee xuuxamee akka hidda dhiigaa seenuu gargaara. For quick systemic effect. Dafeeti maasi qaama kana keessa dafee walgahee dafee hojii hojjeta. Fakkeenyaaf nitroglycerin fa'aadha. Dawaaleen arraba jala kaayaman keessaa tokko nitroglycerin. Nitroglycerin nama qomtituun dhukkubdu. Angina pectoris rakkoo onneerra severe chest pain nama qabu. Saniif arraba jala kaayan. Yeroo arraba jala keesse yeroo muraasa keessatti dhukkubbiin sun irraa furamti. Drug for treatment of angina pectoris nitroglycerin. Kan nuti dubbachuu jirru immoo karaalee dawaan kun ittiin kennamu. Sublingual routine eessa kaayama jennee under client tankidha. Arraba dhukkubsataa san jala. Sublingualii akkami kennan? Place pill or direct spray. Piilii san, kiniina san waan kaayamu sanii eessa keessa? Between underside of tanks. Underside of tank jechuun arraba kana jala isaatii fi floor of oral cavity. Afaanii fi dhaaba afaanii ka jalaa sanii fi
arraba jidduu keessa. Arraba irraa ol qabdee jala keessa. Sublingual medication administration jedhaniin. Inni sadaffaadhaa buukaaliidha. Buukaal medication administration jechuun hiikkaan isaa maali? Ergoo fi mallaa jidduu kaayuu jechuudha. Place medication between patient check and gum. Mallaadhaa fi akkasumas ergoo jidduu hidhiidhaa fi ergoo jidduu bakki kaayame. Ilkeedhaa as kaayame ergoodhaa fi hidhii tanarraa qaqqabdeeti achi jala kaa'atte. Akka namoonni tokko tokko warreen timboo kaayatan achi jala kaayatanitti buukaal medication administration jedhama. Rootiileen tokkoffaa intaraaliidha jenne. Intaraalii jalatti warreen kana sadeen laalle. Oraalii, sablinguwaaliidhaa fi buukaalii laalle. Inni lammaffaadhaa paarentaraal rootiidha. Paarentaraal jechuun maali? Paarentaraal jechuun intaraalii kan ta'in jechuudha. Intaraaliin maal jenneeni? Karaa garaachaa kana keessa seenuun intaraal jenna. Paarentaraaliin ammoo kasan hin tahin outside intestine or alimentary canal. Garaachaa fi marrimaan ujummoo tana keessa hin dhabu. Sanii alatti dawaa kennuu jechuudha. This may be injected into intradermal, subcutaneous, IM or IV. Dawaan kuni lilmeedhaan kennama. Lilmeedhaan eessatti dirama? Gogaa jalatti. Intradermaalii takka immoo subcutaneous yookaan immoo maashaa keessatti yookaan hidda dhiigaa keessatti kennama. Lilmeedhaan. Medication given by parenteral routes. Dawaaleen karaa kanaan kennaman. Karaa kaanirra maaltu adda godhu yoo jenne? It is usually absorbed completely. Guutumaa guututti osoo humaan hafne guututti xuuxamu. Dawaaleen karaa kaaniin kennaman ammoo hangi xuuxamuu fi hangi hafullee ni jira. Akkasumas wanni isa kana kaanirraa adda godhu maali? Being acting faster than medication given by other route. Dawaalee karaa biraatiin kennamerra saffisaan hojjeta. Namoota saffisaan wal'aanuu barbaannu, saffisaan rakkoo san irraa furuu barbaannu, karaan nuti filannu karaa paarentaraaliidhaa kana. Parenteral route yeroo jennu lilmeedhaan kennama. Angle of injectionii beekuu qabda. Digirii lilmeen sun irratti hiramtu. Digirii lilmeen sun irratti hiramtu depending on types of injectionidha. Gosa diruu deemtu sana. Dura anatoomiin gogaadhaa kana beekuu qabda. Iskeniin epidermisiidha qaba. Dermisiidhaa itti aana. Gubbaarraa gara gadiitti yoo lakkoofne. Dermisii kanaa gad sabkutaaniisiidhaa jira. Sabkutaaniisiidhaa gad masiliin jira. Kanaaf intaraadermaalii diruu yoo barbaanne dermisii keessatti digirii 10 hanga 15ti. Kalloo gogaa tana jalatti dirra. IV yoo jennu intraveenasiin hidda dhiigaa keessatti. Iddoo hiddi dhiigaa nuu mul'atuuni hidda dhiigaa keessatti lilmee san galchina. Digirii 25 gadi. Inni sadaffaa sabkutaaniisii. Sabkutaaniisii jechuun dermisii kana bira gakkuttee sabkutaaniis tishuu keessa geessudha. Digirii hangam takka? Digirii 45. Inni afuraffaadhaa intiraamaskulaariidha. Intiraamaskulaar jechuun digirii 90 kallattumaan maashaa keessatti diruu jechuudha. Digiriin nuti ittiin dirru gosa diruu deemnu san irratti hundoofna. Inni aanseenee ilaallu eega lilmeedhaan dawaa kana kennine jenne waan lilmee san beekuu qabna. About syringe and needle beekuu qabna. Length of needle lilmeen tuni hangam takka dheeratti. Lilmee kan jennuun isuma qara kana. It is distance from point to hub. Bakka qara sanirraa fiinta qara namaan dirtu sanirraa hanga bakka bombaa lilmee irraa achi kaatutti fageenyi isaa the length of needle is between 0.5 inch to 5 inch. Dheerinni isii inchii duwwaa tuqaa 2.5 irraa hanga inchii 5ti. Dheerinni isii. IM medication
Asirratti sirri qalbeeffadhu. Dawaan yoo AM'n diruu deemte giving with long needleedha. Lilmee dhedheertuudhaan kennama. AM yoo taate. Intiradarmaaliidhaa fi sakkutaanis yoo taate immoo short needle barbaada. Lilmee gaggabaabduu barbaada. Isii tana sammuudhaa dhabuu hin qabdu yeroo hunda. AM kenni yoo jaan lilmeen ati kennitu lilmee dheertuu ta'uu qaba. Intiradarmaaliidhaa fi sakkutaanis yoo ta'e garuu shorter needleedhaan kennama. Inni biraa diyaameetiriin isaa hoo? Diyaameetirii jechuun bal'inni bombaa lilmee sanii. Bal'inni lilmee sanii. Diameter of needle is measured in gauge. Safartuun isaa geejii jaaniin. Geejiin tun maali? Geejii jechuun the gauge of needle is thickness of inside of needle. Furdina keessi lilmee sunii hanga isiin furdaadha. Kaniin geejii jedhama. Geejiin lilmee tanaa furdinni isiidhaa vary from 40 to 28. 14 irraa hanga 28. Asirratti akkatti hubattu larger geejiin thinner needleedha. Lilmeen sun yoonii fi geejiin isii guddoo taate lilmeen isii qalloodha. Geejiin guddaa taanaan. The two different needle may have same length but different gauge size. Maal hubachuu qabda asirratti? Lilmeen garagaraa lama. Dheerinni isii ta walqixaa garuu furdinni isiidhaa ta garagaraa jira. Hangi isiin furdattu. Amma wanni hangammaa dubbanne paartii takka immoo kompoonantii sirinjiidhaatii fi nidiliidhaati. Bombaan lilmee maal qaba? Lilmeen sunu. Dura kompoonantiin sirinjiidhaa. Sirinjii yeroo jennu bombaa lilmeedhaa jechuudha. Isuma lilmeen irra galfamtu. Kanaanii bombaa lilmee jaan. Baarrel jaaniin isa bombaa kanaan hiikkaasaa. Sarara asirra barraa'ee jiru kana calibration jaaniin. Calibrationin kun booda ml 2 waraabe 3 4 5 ml hanganaan kennaaf yoo jettu isa kanarratti safaratta. Fiinta kanarra maaltu jira? Fiinta kanarraa liurlookiidhaa jira. Liurlook jechuun bakka bombaan lilmee sanirratti lilmeen irratti hin galtu. Fiinta isaa sanii. Tiippiidha sun. Waan bombaa lilmee san keessa seenu saniinoo. Pilaanjar jaaniin isa kana. Pilaanjar jechuun ka keessa dhiibu san. Ka ol harkisuu fi ka gad dhiibu saniin pilaanjar jaaniin. Mataa kanarraan tooppi riingiidhaa jira. Riingiidha qabdi. Waan akka qalabatiidhaa pilaastika ofirraa haa qabu. Riingiin suni jidduu saniin dhooqa qabdi olii fi gaditti addaan baati. Gara oliitiin tooppi riingi jaaniin garri gadii immoo bootom riingi jaaniin. Tiippiin yookaan haap jaaniin yookaan nidila addaaptar ka jaaniin. Tiippi jechuun fiinxa bombaa lilmeedhaa san bakka lilmeen irratti hin kaa'amtu. Haap jechuunis. Tip is the end of syringe that hold the needle. Sirri qalbeeffadhu. Fiinxa san jechuun bakka sirinjiin bombaan lilmeedhaa sun irratti dhumu bakka lilmeen irra kaayamtu. Lilmeen sun akka irraa hin buuneef ka irra kaayamtu tiippii jaaniin. The needle is bombaan lilmeedhaa kuni mataan isaa garagara. Waan ati hawwachuu qabu. Warreen nan liwarlookiidhaa fi liwarlook jaaniin jira. Nan liwarlook jechuun akkanumatti xaliila yeroo irra keeysu irruma gasseenti malee waan itti micciiran hin qabdu. Liwarlookiin ammoo irra micciiranii irra jabeessan. You see? The needle is slip onto the tip in case of nan liwarlook. Yoo nan liwarlookiin isa gara bitaatiin jiru kana. Akkanuma irra kaayama. Can be twisted and locked in place. Yoo liwarlookii taate itti micciiraniiti itti jabeessan ni qollofamti. Liwarlook jaaniin. Component of needle yoo laalle lilmeen tuni amma bombaa lilmeedhaa laalle lilmeen suni
paartii meeqa qabdi kutaa? It has 3 basic parties. Lilmeen tuni kutaa gurguddaa 3 qabdi. Kutaan 3 tun eenyu eenyu? Nidil haabii, kaanullaadhaa fi bebil jaaniin. Haab jechuun bakka bombaa lilmee ittiin gaggaayamtu gadiisan isa pilaastika fakkaatu. It is the area which is fit into or attached to the syringe. Bakka sirinjiidhaan qabattu, bakka bombaa lilmeetiin qabattu saniini nidil haabii takka immoo heeltii jaaniin. Inni jidduu tana jiru kun dheerinni kuni kaanulaa takka immoo shaafti jaama. Hiikkaan isaa maali? The long part of needle that embedded into the hub. Lilmuma dheertuu tana isii adii tana kani bakka sirinji ittiin kaayamtu sanii wal qabattee jirtu. Bakki sirinjiin qabattu suni pilaastika. Pilaastika san keessaa sibiilaatiitu ol ba'a. Sibiilli suni kaanulaa takka immoo shaaftii jaama. Inni gara xumuraa kanatti hafe kunu bevel jaaniin. Bevel is a lengthened part at the tip of shaft. Qara shalabame kana kan murame kana shafaaxaadhatti akkam murame kanaani bevel jaaniin. Qara isii kana bakka isiin uraa qabduu san maaliifi wal qixxaattee muramin maaliifi shafaaxaadhatti muramti? Sababni isii yooniif shafaaxaa ta'uu baattee wal qixa taate yeroo gogaa keessa gasseente gogaa san qabdeeti karaan sun cufamu. Kanaaf yeroo shafaaxaa taate immoo salphatti akka waan keessa jiru san yaaftuuf saniif godhame. There are many different types of syringe used in the medical field. Gosoota bombaa lilmeedhaa gosa garagaraatiitu dirreelee fayyaadhaa keessatti itti fayyadamu. Dhaabbilee fayyaa keessatti gosoota bombaa lilmee garagaraa itti fayyadamu. They came in various size, have different use. Hammi isaanii garagaraa faayidaa garagaraa qabdi. But generally akka waliigalaattis bombaan lilmeedhaa sirinjiin tun gosa meeqaa jira yoo jenne there are 4 common types of syringes. Sirinjii bombaa lilmee gosa 4tu jira. Tuberculin syringe, glass syringe, insulin syringeedhaa fi hypodermic syringe jennaan. Gosoota bombaa lilmee 4 kana laallamee. Tuberculin syringe kaja'aniin tuberculiniin this syringe has barrel that holds 1 cc. Sirinjiin kuni ml takka fuuti. 1 cc jechuun ml takka jechuudha. Tuberculin sirinjiin sirinjii xiqqoodha. Sirinjii xiqqoo kan ml takka baadhatu. Maaliif godhamte isiin tun? It was designed to give tuberculosis test. Namoota TB ni qabamoo qabu ja'anii qorachuu barbaadan tuberculin test jedhama. Qorannaa isaa saniitiif ml duwwaa tuqaa takka waraabanii inject into intradermal gogaa kana jalatti halloo gogaa tana jalatti dirama. Dhukkuba ittiin diagnoos godhuudha. Tuberculin syringe jaaniin isii jalqaba. Tuberculin syringein sirinjii xiqqoo intradermal injectioniidhaan dhukkuba ittiin adda baasuudhaaf itti gargaaramnu ta'e ml duwwaa tuqaa takka fuutu. Takka immoo 1 cc fuutu. Purified protein derivative kan jennuun it is uses 0.1 cc dose. Qorannaadhaaf jecha itti fayyadamna. This small amount cannot be accurately measured in other syringe. Maaliif lilmee tana filan? Sababni isaa lilmeen tun ml duwwaa tuqaan qabdu. ml takka 2-3 jettee qabdi malee duwwaa tuqaa takka duwwaa tuqaa 2 jettee hin qabdu. Kanaaf tuberculin sirinjiin kanaafi hedduu filatamtuudha. Yoo asirra laaltee jiraatte wanni asirra barraa'e kun duwwaa tuqaa takka, duwwaa tuqaa 2, duwwaa tuqaa 3, duwwaa tuqaa 4 jechaa deema. ml luma takka fuuti isiin.
ml takka fuudha. ml kana duwwaa tuqaa woonee yoo diruu barbaanne isii tanaatiitu hedduu filatamtu. Tuberculin syringe can be used for other injectable medication that measure small amount. Bombaan lilmeedhaa gosti kun dawaalee hamma xiqqaa yoo kennuu barbaanne yoo diruu barbaanne itti fayyadamna. They usually do not have needle attached. Isaan kuni tuberculin syringe kun lilmee irratti jirtu hin qaban. So the user can choose appropriate needle size for the task at hand. Bombuma qofaa jira. Kanaafuu lilmee mataarra kaayatu nama diruu deemu santu filata. Waan godhuu deemu sanirra hundaa'e. Gosti lammaffaadhaa bombaa lilmee gosa afurii jira jenne akkan irraanfanne. Tokkoffaa tuberculin jenne. Inni lammaffaadhaa glass syringeedha. Glass syringe kan jedhaniin syringii they came in size from 1 cc to 120 cc. Isii ml takkarraa hanga ml 120tti fuutu. Isii tana eessa fayyadama? Glass syringe kana. Glass syringe kuni they are seen in surgical suite. Bakkatti nama bakka isan faadhaatti itti fayyadaman. But are rapidly becoming obsolete. Isaan kuni dhabamanii jiran amma. They can have either lower lock or catheter tip. Lilmeen akkanaa kuni bombaan lilmee akkanaa kun takkaa waan irratti jabeessanii lower lockii qaban. Takkaa immoo fiinxarraa catheter qaban. Catheter waan keessa jiru san ittiin baasan. The main advantage maali bu'aansaa? Glass syringe kan jennuun syringiin tuni wanti irraa tolfamte pilaastikaa miti. Hubadhu. Burcuqqoo irraa tolfamte lafa buutuu ni jiru. The main advantage is usually used for medicine that are not compatible with plastic syringe. Dawaalee bombaa lilmee isa pilaastikaatiyyuuniif kennine wajjin hin deemne. Dawaa bombaa lilmee isa pilaastikaa keessatti fayyadamuu hin dandeenye, kennamuu hin dandeenye itti fayyadama. Akkasumas glass syringe kun inni burcuqqoodhaa kun hin darbamu akka kaaniitti. The ability to be sterilized in autoclave and reused. Dandeettii autoclave keessatti irra deebi'anii baakteeriyaa irraa dhabamsiisanii itti fayyadamuudhaan qaba. Glass syringe hin darbamtu. The major drawback isaa maali? Rakkoon isaa takka hanqinni glass syringe kanarratti wanni hanqinaatti mul'atu expensive dha. Hedduu qaalii. And the fact that they can break. Akkasumas yoo akka tasaa nama harkaa lafa buute ni cabdi. Gosti lammaffaadhaas glass syringe jaaniin. Inni sadaffaadhaa insulin syringeedha. Syringii insulin ittiin kennan. It is used for subcutaneous injection of insulin. Bombaan lilmee akkanaa kun faayidaan isaa insuliinii subcutaneous tissue keessatti ittiin diruudhaaf fayyadama. They are calibrated. Bakka kanatti sirriitti qalbeeffadhu. Wanni irra barraawee jiru isii tanarratti mililiitira osoo hin tahin unitidha. They are calibrated a unit rather than milliliter. Osoo mililiitira hin tahin wanni irra barreeffame unity. Maaliif? Insuliinii yeroo kennamu unitiidhaan kennama. Unitii hangana kenni yeroo siin jaan isuma kanatti waraabda unitii hangasi jechuudha. They have barrel that measure out insulin in unit. Bombaan lilmee kuni inni insulin syringe jennuun kun insuliinii unitiidhaan safaruudhaaf itti gargaaramta. From 30 to 100 hangam takka fuudha inni kun guutuun isaa unitii 100 fuudha. Gosti sadaffaadhaa insulin syringe jenneeni. Insulin syringeeni hold 1 cc of liquid. Dhangala'aan inni qabu fuudhu guutuutti unitiidhaan osoo hin ta'in ml yoo jijjiiru ml takka fuudha. Hold 1 cc of liquid and usually has 24 gauge, 27 gauge. Gaugein isaa 27. Half inch needle attach. Lilmee walakkaa inchiidhaatiitu irratti
maxxanee jira. Mataarraa lilmee qabdi. Lilmeedhaa fi bombaan kun walirra jira. Likely, like most other type, it is designed to be used once and then discarded. Gosoonni bombaa lilmee akkanaa kun yeroo takka qofatti fayyadamanii san booda ni darbaman. It is used only for insulin. Insulin syringein insulinii qofa ittiin kennuuf gargaarama. Malee waan biraa ittiin hin kennan. Insuliniin kun maali? Insuliniin it is hormone used to treat patients who have type 1 diabetes mellitus. Namoota dhukkuba shukkaraa gosa tokkoffaa qaban. Insulin dependent diabetes mellitus takka immoo namoota uumamaan qaama isaanii keessaa insuliniin hin maddine sababa sanirraa dhukkuba shukkaraatiin qabaman. Dhukkuba shukkaraa san wal'aanuudhaaf umrii isaanii guutuu insulinii san artifishaala dirachuu qaban. Insuliniin hormoonii san. Isa kana ittiin diran insulin sirinjiidhaan diran. Gosti afuraffaadhaa sirinjiin hypodermic sirinjii jedhamti. Hypodermic jechuun isii gogaa jalattis maashaa keessattis diruu ittiin danda'an jechuudha. Hypodermic syringe are calibrated or marked in cc or ml or unit. Hypodermic needliin tuni sirinjiin akkanaa kuni hypodermiciin isii heddumminaan itti fayyadamnu kana 3cc 5cc tan jennuun kana hypodermic tan jaaniin wanni irra barreeffamee jiru takkaa cc dhaa irra jira. Cc jechuu fi ml jechuun tokkuma. Yookaan ml takka 2-3 irra barreeffamee jira. Yookaan immoo unitii irra jira. The practitioner is often referred to syringe by volume of cc they contain. Ogeessi lilmee san yeroonii fi ajaju yeroo kennu maal maqaa kamii yaama hanga qabee ml isiin fuutuu san cubic centimeterii takka immoo ml isiin fuutuun moggaasa. For example 3cc syringe jedhama. Sirinjii 3cc jechuun isii ml 3 fuutu jechuudha. Wanni isiin baadhattu ml 3. 5cc yoo jennu isii ml 5. Kanaaf hypodermic syringein isii AM faattiin diran. Isii saniin hypodermic syringe jenna. Size of hypodermic syringein bombaan lilmee gosa kanaa kun hangi isaa saayiziin isaa hammi isaa hangami. Smaller capacity syringein warreen hamma xiqqaa baadhatan 2.5 and 3 ml. Smaller capacity warreen hamma xiqqaa baadhachuu danda'an hypodermic syringe keessa ml takka 2.5 fi 3. Used mostly for subcutaneous or IM injection of medication. Irra hedduu isiin capacity isii xiqqaadhaa kuni dawaa subcutaneous keessatti IM keessatti ittiin diruudhaaf itti gargaaramna. Hypodermic syringe keessaa warreen larger size qaban hammi isaanii gurguddaadha jechuun ml 5 fi ol warreen fuudhan jechuudha. 5, 6, 10 and 12 ml commonly wanni nuti ittiin gargaaramnuuf isaan gurguddaa kana to draw bloodidha. Dhiiga namarraa fuudhuudhaaf. Dhiiga saamudaa takka immoo saampilii naamunaa dhiigaa fuudhuudhaaf or prepare medication for IV administration. Dawaalee karaa hidda dhiigaatiin namaa kennuudhaaf itti gargaarama. Syringe 20 ml and larger are. Ammas warreen ml 20 fi achi ol fuudhanii jira gurguddoon. Isaan san maaliif itti gargaarama? Used to inject large volume of sterile solution. Dhangala'aa qulqulluu namaa kennuudhaaf karaa hidda dhiigaatiin namaa kennuudhaaf itti gargaaramna. Standard for administering injection kajuu irraa kaafneeti sagantaa itti aanu keessatti waliin ilaalle akkaataa dawaatti kennamu.